يا رب نوجسي دون جنة كيست نياتا نيانان كدنا ilmaan gaazaa ta'e. Dhugaa dubbachuu fi wanti obboleessa keenya kanarra gahee obboleeyyan keenya kan biraarrallee akan geenne fi funyaana walii qofa laala. Awwaleen funyaan ofiitiif lakkaa jira musasiin dhaabattee kaa jirtuuf lakkaa jira. Koy irra deebina warota. Irra deebine lakkoofnaaf isaa yoo afaan keessaa kan kaanne akkas baase. Jaatami jaa. Jaatami tol. Jaatami saddeet. Jaatami sagal. Maayini. Maayisa baakee deemuudhaaf. Yooma nama guddataa ta'e qoyaati. Dhugaa yooma nama guddataa ta'e waan gaggaarii yaadda qoy. Ijoolleen kun ammallee sabiidha waan akkasii yaadaan jira. Abee sammuu keenya. Akkas jedhe Oromoon koo. Yoo injifattee namni kamiyyuu seera darbee kan anamma har'aatti nama baay'eef gaddeen jira akka mucaan kun naazansiisee garuu namni tokko naazansiisee hin beeku. dhugaa dubbachuu fi wanti obboleessa keenya kanarra gahee obboleeyyan keenya kan biraarrallee akan geenneef immoo fakkeenya akka tayu asuma isinii dhaamnaa jechuudha. Obboleessi keenya kun akkuma nama kamittuu dalagadhee of jijjiiree maatii kiyya jijjiira jedhee karaa ejensii fi dallaalatitti 420 kafalee haadha ofiitiin nageggeessi jedheeni gara Dubaay imaluudhaaf akka nama kamittuu dalagatee of jijjiiruudhaaf harmeen isaa gara Booleetti geggeessite ergasii xayyaara yaabbatee gara Dubaay imaluuf enna keessa seenuu deemuu hin dandeettu jedhanii sababni maali jedhee yoonni gaafatu fiizan kee feekidha yookaan fiizan kee foorjiidha jedhanii uf duuba deebisanii hambisanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya baandaa Dubaay keessa teettee fiizaa isinii hojjenna jettuun hin nyaatamina hin sobamina fakkeenya obboleessa keenya kanarraa fudhadhaa. Amma isin dallaalonni baay'ee keessa ba'aa jirtu dhugaa rabbicha. Sababa keessaniin miti ijoolleen kana asii deemtee Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirtu. Isin miti caatiidhaa fi ashishiitti kennee kan deemee Saudi Arabiyaa keessa naannessee jara qabsiisee kan ajjeesisaa jiru. Jettanii immoo ijoollee biyya akkas rakkattee ba'aa jirtu kaamu birri nyaatama. Jaratti tolee naan miti kan ba'aa jiran. Deemanii achi tasnaanna'uudhaaf miti. Deemanii maatii jaraatii fi of jijjiiruudhaaf miti. Garuu akka kamitti yaadaa jirtu isin. Dhugaa rabbiin isiniin jira. Jarri dallaalonni akka kamitti yaadaa jirtuudha amma. Mucaa kanaaf hundi keenya iyyuu sagalee ta'uu fi qaba. Kaleessa qarshii mana kiraa itti dabalanii har'a yeroo daa'imman isaanii dhuftee viidiyoo kee keessa galuuf jettu. Dhugaa rabbii bakka ajjeeseera mucatti. Deddeemachi. Bakka akkas ofii foon gubadheeranitti na bira dhuftu maayin. Orotaatu haasaa jiru waa'ee Filisxeemii fi Israa'eliin keessatti wanti ta'aa jiru waan baay'ee nama gaddisiisu qofa dhagaa jira. Amma immoo wanti dhagaamaa jiru isa duriirraa adda fakkaata. Yaa Rabbi nu ajjeesii duunee jannata keessatti nyaata nyaannaan kadhannaa ilmaan gaazaa ta'e. Daa'imtoo gaafurii Shaam jedhamtu gaazatti garaa ishee hooqachaa ija isheen mimmaan roobsaa harmee koo yoo duunee jenne jannata keessa nyaanni jira jettee harmee ishee gaafatti. Haati ishees eeyyen jannata keessa kuduraaf muduraa adda addaatu jira yeroo sana quufadha jechuun deebistiif erga akkas ta'e yaa rabbii koo ammuma na ajjeesi du'ee jannata keessatti nyaata nyaadha jechuudhaan rabbii ishee du'a kadhachaa jirti. Ilmaan gaazaa yaa ilmaan musliimaa yaa araba hooy yaa ummata addunyaa hoo beelofne deemuu dadhabne bitanneellee nyaachuu dadhabne karra seensaa nuu banaa jedhanii kadhachaa jiru. Ilmaan gaazaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa kan jirtu Israa'el beelaan ikoonomiidhaan biyyattii miitee ajjeesaa jirti. Addunyaan guutuun waa'ee gaazaa haasa'u malee gochaan waa takka agarsiisaa kan hin jirree fi hanga ammaatti lubbuun baay'een darbee ammas beelaan lubbuun baay'ee darbaa kan jiru ta'utu ibsamaa jira. Warroonni akka koo nyaatas kennitanii fi uffatas bittanii fi hin dandeenye ummata gaazaa du'aayiidhaan yeroo kamiinuu yaadadha. Wanti kun nama tokkoof waan amantii kan itti fakkaatu jira. Kun waa'ee amantii miti. Waa'ee amantiitiif jennee miti kan ijoollee kanaaf sagalee ta'aa jiru. Please yeroo ijoolleen tokko waan nyaattu dhabdee jannata keessa biddeenni jira duunan barbaadaafan yeroo sin jettu maaltu sanatti dhagaa. Utuu mucattiin sun obboleettii koo taatee utuu mucaan sun obboleessa koo ta'ee jettanii yaaddanii beektu. Ijoollee Gaazaa irratti kan ta'aa jiru kanaaf sagalee ta'amaa fi jira malee waa'ee amantii irratti jarri qabsiistan. Awwalee fi haadha faaxeen immoo gudii nutti agarsiisaa jiru. Gudii biyya namaa keessa hin jirre nutti agarsiisaa jiru. Awwalee fi haadha faaxeen. 66, 67, 68, 69, 70. Qoy miti.
Funyaan awwalee qofa laala. Awwaleen funyaan ofiitiif lakkaa jira musatiin dhaabattee kaa jirtuuf lakkaa jira. 72 73 74 45 Oyyoo. 77 78 79 80 81 Koy irra deebiin oorotaa. Irra deebiin lakkoofnaaf isaa yoo afaan keessaa akka hin kaanne akkas baase. 66 67 68 77 afaan keessa kaasaa jira. Esiitu Finfinnee keessa dhufee viidiyoo wajjin hojjete moo isatu iyyee hin diidem? Kana qofa natti himaa oorotaa. Gaddaaf gammachuu ibsitaa noobsa. Gaddaaf gammachuu ibsitaa noobsa. Raachu. Kaffaan ofuutoo kiyya gaaddisaa. Ikamteen baatu onneetu keessa. Ikamteen baatu onneetu keessa. Koy mucaan kuniif raachuuniif koo ergi wal baranii turaniiru. Reefsi ajirra malee nu baay'ee turani. Kanaan dura koo raachuuniif maakiin baay'ee wal jaallata ture miti. Kanaan dura koo raachuuniif maakiin baay'ee wal jaallata ture miti. Kanaan dura koo raachuuniif maakiin baay'ee wal jaallata ture miti. Yeroo sana keessatti maakiin baay'ee aartee mucattii kana wajjin wal loltee jira. Raachuunis walitti naqee Yookiin immoo pilaastaraan itti godhama. Maal ta'e fuulatti maatii. Okay. Dorki gaalitti nante. Adam was one break. Puppies. Ani min damarak. Sila maaliif walitti fidde koo ijoollee kana lama? Sila maaliif walitti fidde? Maal gochuu? Bro, look at her even. Look at her. Magi, bay bakashani bay. Anta bay arga banta namni dammo. Look them. Istee baatetti sini. Raachu silumaatu hojii akkamii hojjetaa jirta qoy. Namni koo dhokseetiin kan wajjin akka kana ta'u malee akka kana ifa baasee miti. Maal jechuu barbaaddeeta tamma? Meemeesh ijoolleen akka kootti guddattan jedhaa jirti mucaan kun nus akkasitti guddanne moo meemee akkamitti guddatte isiini? Amma nuyi akka nuti guddanne guddachuu jedhama. Meesti guddachuu jedhama. Mee nutti ma. Lafaatti tun balleessaan balleessin tumamte. Bor namni kan ishees akkasuma naan jedhamte tumamta. Isa borii har'a tumamta qabdii har'a tumamte bor akka wanti jiwaan balleesse. Dhaqii immoo dubbadhula. Jedhanii immoo isa borganaa dubbattu har'a rabsamta. Akka nuyi itti guddanne akka nuyi itti uummati bara keenya ijoolleen bara keenyaa guddanne akka nuyi waa qabbeeka. Ijoolleen bara ammaa abbaa isheeti agarte. Maal agartan ijoolleen nuyi akka itti guddanne akka nuyi rabbitti arge. Qabdiitu namaa guddanne nuti. Isa borii jedhamne har'a arrabsamaa guddanne nuti. Namni bor maqaa keetiin na nyaata. Biyyan dhale guddadhe keessatti na salphifta jechaa guddanne nuti. Isa borii qabdii jechuudha akkasii dhallee. Miti qoy waa'ee jiruu kooti eenyuun mucaa kanatti. Waa'ee koo isinitti meera miti maaf dabarsitanii namaa himtu. Waa'ee koo sitti meera miti akkaataan itti guddadde mucattii kanatti maaf himte mucaan kun garuu kun gara uummataatti baastee kun uummata guutuudhaaf himte. Bitch, I see what you did there. Yoo injifattee namni kamiyyuu seera darbee kan Mammaaksi keenya seenaa darbii kan kee Mammaaksi keenya darbe kan kee giddiin qabu. Kun waa tokko hin jennu kun gudeeddaa mammaaksaa jenna malee kana waa tokko hin jennu eenyutti itti maa jira ammoo saayyoo taa'e. Maafatu fiigeetii kaatee nutti himtu mammaaksicha yoo barbaadde. Maini. Maisa baakee deemuudhaaf kottu malee. Maal gochuudhaaf qo'ee mucaa kana? Isin garuu maal yaadaa jirtu? Waan hin taane yaadina ijoolleen kun ammallee sabiidha waan hin taane yaadina. Cifcifii ilkaan cifcifii. Baalati namni daana'uun.
yooma nama guddataa ta'e qoyati. Dhugaa yooma nama guddataa ta'e waan gaggaarii yaadda qoy. Ijoolleen kun ammallee sabiidha waan akkasii yaadaan jiru. Abee sammuu keenya, abee sammuu keenya. Oorotaa dubartii areeda qabdu agartanii beektu? Dubartii areeda qabdu agartanii beektu? Peut frapper à n'importe quel moment. Elle n'envoie pas de message, elle ne prévient pas. Tu fais des projets pour demain, mais demain ne t'appartient pas. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Rappelle-toi vers qui tu retournes. Car tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, sera pesé. Prépare ton âme avant que... Rabbiin beekaaf lo'aa miila dhowwee jedhama miti dhugaa rabbicha durba raareen akka hin bareenne beekee rabbiin dhowwate. Rabbiin uumaa isaa kana akka inni tuumaa jiru argaa jirtu miti. Kam jirtu dawwaatota TikTok ko yeroo amma kana magaalaa Finfinnee keessatti argama. Mana foonii reettii yoo jiraate na beeksisa. Maal gochuudhaaf deemtee maal gochuudhaaf achitti koo bakka sisii achumaan jechuudha bakka naafi nyaataaf hin deemtu machi. Nyaataaf hin deemtu abbaa nyaatamuudhaaf deemta malee gizee achi galtu. Waan isin dhibu keessaa akkuma sila jennee biyya Gazaa keessaa akka nyaanni gargaarsi hin galleedhaaf baay'ee dhorkamee jira. Al tokko tokko immoo gizee dhoksaadhaan nyaata argatanii kana reaakshiniin jira akka kamii gammachuu jarre agarsiisan qofa laala. Nyaanni yeroo deemanii argatan gammachuu jarre gammadan. Akka kana birqiitti ta'ee jechuudha nyaanni. Garuu jireenya nu keessa jirru keessatti nu garuu baay'ee aarree baay'ee gubanna dhugaa rabbicha jireenya keenyaan baay'ee ofitti haaraa jirra. Garuu jarri nyaata haadha nyaatamuudhaaf iyyuu gammachuu akkana agarsiisu. Innaa jireenya jiraannu keessatti yeroo kamiinuu taanaan gammachuudhaan jiraachuu hin dandeenya bakka kan namaa ilaaluu dhiisuudha kan jara kaan ilaaluu dhiisuudha kan isinii gadi ilaalaa jedhama miti bakka akka sanaati jechuudha bakka waliigallee isa akkas ol yaala manaamni dhiisneerra. Meemee kana na mirkaneessuun. ቴክኖሎጂያ ማለት እንደዚህ ነው። ቴክኖሎጂያ ጀቹን ለምን አገልግሎት እንደሚጠቀሙ ተመልከቱ። Sabbasatiin baa bishaan sabbasatiin baa iddoo tokko hin ba'u bishaan bishaan iddoo tokko hin ba'u. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? Qoy amma oorotaa waa tokkotu natti dhufe. Nu jechuudha nama garaa borcii danuu beekna miti garaa jaraa gurguddaa kana garaa borcii qabanu kana baay'ee beekna miti biyya keessan keessatti haa ta'u magaalaa keessatti haa ta'u bakka biyya kamiin keessatti iyyuu argaa jirtu natti fakkaata. So kanaafuu jennaan amma immoo nu abbaayin ganabbaa jirra miti abbaayin yeroo ganabbaanu kana keessatti immoo birrii baay'eetu nu barbaachisa. Maaliif namoota akkas garaa qaqqaban kana walitti finnee abbaayinitu gaafa sifattan weedhu dhiira gabaabaa jireenya kee keessa galcheechuudhaan dhiirri gabaabaan dhugaa rabbi kuwaasii na fakkaatti yeroo bira ga'e dhiiti na godhadhu raashee bishaan daakuma na fakkaatti ana dhiirri gabaabduun dhugaa rabbi innaa maalannu dhiira gabaabaa qabatan meeshiin godhaafi dhiirri gabaabduun ana dhugaa akkasiniin jedhe san kuwaasii na fakkaatti yoon bira ga'e xallazi na godhanumaayyo. Wayattaamrii jetti jarri sun yookiin hin bareeddu yookiin immoo bakka yeelloo sin qabdu. Naatumti maal fakkaata mimi fuullumti kee maal fakkaata qoy. Jechuun an gabaabadheef miti kan akka saaree dubbataa jiru. Gabaabadheef miti an. Meetira tokko olillee yoon bicadhellee. So maaf akka sarrafamna qoy gizee hundanuu. Qoy yoo gabaabbannees maa uumama rabbiiti miti. Waan rabbi nu kenne miti maaf arrafamna kanaan gizee hundi nama maan arrafamaa teenya nu. Mansuur
Dammo maa inni beektu viidiyoo kana irratti ijoolleen baay'ee aartii dubbataa jirti. Ijoollee jechuun jarri sun baay'ee aaranii dubbataa jiru. Maal jedhaa jiru beektu? Alaabaan fuuldura jirru sun lamman kan Oromiyaati miti. Maaliif kan Itoophiyaa dubbatee jedhanii baay'ee aaranii dubbataa jiru. Anyways kana irratti maal jettuuf isin? Deebiin keessan maal? Deebii keessan koomentii jalatti akka namni tokko inaf. Inni sodaataa jiru sulumaa kana. Inni sodaataa jiru kanu. Kanuma bakka inni sodaataa jiru. Koy amma baarakallaa jennamu kana auzu billaa jennamu shimaayinni. Haalli biyyi keenya yeroo ammaa keessa jirtu baay'ee sodaachisaa jira. Kunis maayinni gara waraanaatti seenuudha. Waan xiqqootu hafaa fi kanarratti mootummaan federaalaas akka kanaan qophaa'aa jira. በአሁኑ ሰዓት የትግራይ ወጣቶች እባካችሁ ድምፅ ሁኑን፣ ጦርነት አንፈልግም፣ ጨንቆናል እያሉ ይገኛሉ። ሰላም ወንድሜ እንዴት ነህ? ከትግራይ ክልል አዲጉደም ከተማ ነኝ። የሆነ ነገር መናገር ፈልጌ ነበር። የትግራይ ወጣቶች በጣም ጨንቆናል፣ እባካችሁ ድምፅ ሁኑን። እውነት ሞራላችን ተነክቷል። ከ2 ዓመት በፊት በነበረው እርስ በርስ ጦርነት ወንድሞቻችንን ጓደኞቻችንን አጥተናል። እስካሁን እንባችን አልደረቀም። በዛ ላይ ትግራይ ውስጥ ስራ የለም፣ ወጥተን እንዳንሰራ እንኳን ገንዘብ የለንም። አሁን በፖለቲካው ምክንያት መች ነው ሰላም ይሆንልናል እያልን ነው የምንውለው። ከ80 እስከ 90% የሚሆኑ የትግራይ ወጣቶች ስራ የለንም፣ በድህነት ውስጥ ነን። ችግር የለውም፣ ድህነቱን ከፈጣሪ ጋር ሰርተን እንለወጣለን። ግን ጦርነቱ በድጋሚ እንዳይጀመር በጣም ተጨንቀን ያለ ነው። እኛ ድሆች ነን፣ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ወንድሞቻችንን አጥተናል። እስካሁን እንባችን አልደረቀም። እባካችሁ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፁንን፣ ሞራላችን ተሰብሯል። ወጣቶች ሆነን ከሙሉ አቅማችን ጋር ሆነን በጦርነቱ ምክንያት እንኳን መስራት ቀርቶ ከራባችን እያደርን ነው። የምንበለው ምግብ እንኳን አንዳንዴ እያጣን ጾማችንን የምናድረውና የኢትዮጵያ ሕዝብ ባካችሁ ድምፁኑን፣ በጭንቀት ልናብድ ነው። ይህንንም መልእክት ስጽፍላችሁ እንባ እየተናነቀኝ ነው። ይህ መልእክት የሁላችንም የትግራይ ወጣቶች መልእክት ነው። ይህንን መልእክት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንድታደርስልኝ በፈጣሪ ስም እለምናችኋለሁ። ፈጣሪ ሀገራችንንና መላው ዓለምን ሰላም ምህረት ያወርድልን፣ አሜን። ይህ እንግዲህ ከአንድ ከትግራይ ወጣት ለኔ የተላከ መልእክት ነው። ቪዲዮውን ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ሼር በማድረግ ኩማ ዳጌሰን ጋር ቲፔሌፍ ወራነቸ ጀልቀቡዳፍ የሮ ጢቆቶና ፈዩኪን ሙቆጳኒ ቲቆጳኒ ጅሩ የሮ ከነ ከሰተ ሞጆሌን ትግራይን ከሰ ጅረኑ ኑዩ አከ ከናን ወጂ ደብኔ ቤላ ኑዩ ዱማ ጅራ እስን ሞ ገረ ወራናት ኑ ሴንሲሳ ጅርቱ ጀደን ያደ ጉርጉዳይ ረቲ ካሳ ሀተው መሌ ገረው መተ ኢትዮጵያትስ እየተኒ ወራኒ ኩን አከኑ ዳበቱ ጀደኒ ሞሂመታ ጅሩ ረዘቀኒ ሪዝቅ አላፈና አላህ ሪዝቂ ህንዱም ነናከን ረብ ባቀኑንከ ሜ ማልፋስኒ ከ ዲና ማሪ ማልሲከ يا إن الله يؤتي الدنيا لما يحب ولمن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا لما يحبه رب الدنيا نما جالته في نما جالن لكن ديني أمونا ما جالته بيتشاكن رب إسنون جالته إنما هاو بدي أستغفر الله العظيم دنيا نوكن ربي نوكن بقى ما مرتونا مريت ترى ما سي مرتو سي مريت دي بس مات دينا ناكن دينا وديك دنيا اللي ناكن ما نو دينا نمكن إن كان دين الإسلامي بار ما لسني كان إقعد إلى عقيدان garuu baay'ee namatti tolanu gisee akka kana diiniidhaan wal takaraakkaranu dhugaa rabbichaa kun jaalala jaraa ibsa. Ilmi sagantaa irraaf qabanne kanuma fakkaata sagantaa biraatti ammoo itti deebinuti jechuudha. Amma yeewwan akka na wajjin turtan miimiyaas siqadha.